Manni maree dhaabbilee siivilii hawaasa Itoophiyaa marii biyyaalessaa gaggeeffamuuf karoora qabame ilaalchisee waldaalee siivilii fi qooda fudhattoota garagaraa waliin mari'ateera. Marichi marii biyyaalessaa bara dhufuun eegala jedhamee eegamaa jiru irratti dhaabbileen waldaalee siivilii hirmaannaa ho'aa akka taasisaniif kan dandeessu ta'uun himamee jira. Daayirektarri olaanoon mana maree dhaabbilee siivilii hawaasa Itoophiyaa obbo Henook Mallasaa miseensonni hawaasa siivilii milkaa'ina marii biyyaalessaatiif hirmaannaa olaanaa taasisuu qabu jedhaniiru. Manni marichaas damicha akka hoogganuuf aangoo kennameefitti hundaa'uun hawaasa siivilii sun adeemsi marichaa beekumsa irratti kan hundaa'e akka ta'uuf gumaacha irraa eegamu akka bahatuuf hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. ይህንን እንግዲህ የብሔራዊ ምክክር በኢትዮጵያ ውስጥ የተሳካ እንዲሆን mariin biyyaalessaa gaggeeffamu milkaa'aa akka ta'uuf qooda fudhattoonni shoora guddaa taphachuun irraa eegama. Dameen hawaasa siiviliis gumaacha olaanaa ni taasisa jedhamee eegama. Kanaaf immoo manni maree dhaabbilee hawaasa siivilii Itoophiyaa yeroo hundaa'u damicha qindeessuu fi bakka bu'uu fi aangoo kennameefitti hundaa'uun hawaasa siivilii kakaasuun adeemsi marichaa beekumsa irratti kan hundaa'e akka ta'uuf gumaacha irraa eegamu ba'achuuf sochii garaagaraa taasisaa jira. Manni marichaa yeroo ammaa garee hawaasa siivilii irraa babba'ee fi adeemsa marii biyyaalessaa kan hordofu dhaabeera. Manni marichaa komishiinaroota marii biyyaalessaa waliin mari'achuun miseensonni hawaasa siivilii adeemsa marichaa keessatti shoora qabaachuu danda'an adda baasuun danda'amu obbo Henook himaniiru. ይህንን ለመምራት በጣም ሀገራዊ ፕሮጀክትም ስለሆነ ከሲቪል ማህበረሰባቱ እየተወጣጣ ፕሮጀክቲ biyyaalessaa ta'uu isaatiin garee hawaasa siivilii irraa babba'ee fi dhimmicha dhiyeenyaan hordofu dhaabneerra. Garichi yaada kan maddisiisu kan mari'atuu fi kan dursuudha. Ijaarsa biroo uumneerra. Komishineerota marii biyyaalessaa waliin wal arguun yaada fudhachuuf yaalii taasisneerra. Qooda fudhattoota murteessoo ta'an waliinis marii gaggeessaa shoora hawaasa siivilii ifa gochuu fi gumaacha irraa eegamu akka ba'ataniif socho'aa jirra. Milkaa'ina isaatiif qooda fudhattoota garaagaraa waliin qindoomuun ni hojjenna. Gorsaa sagantaa fi misoomaa mana maree dhaabbilee siivilii hawaasa Itoophiyaa Dr. Mogas Damisee Gamsaaniin mariin biyyaalessaa ajandaa biyyattii ta'aa akka dhufe eeruun dhaabbileen hawaasa siivilii marii biyyaalessaa kanarratti hirmaachuu fi qaama furmaataa ta'uuf fedhii agarsiisuu himan. ብሔራዊ ምክክር እንግዲህ አንድ ዋነኛ አገራዊ ጉዳይ ሆኖ እንደመጣ ይታወቃልና mariin biyyaalessaa ajandaa biyyaa ta'aa akka dhufe ni beekama. Adeemsa marii biyyaalessaa kanarratti hirmaachuuf hawaasni siivilii fedhii olaanaa qaba. Hirmaannaan kunis akkaataa bu'aa buusuu danda'uun ta'uu qaba. Biyya keenyas rakkoolee siyaasaa fi rakkinoota hidhata qaban keessaa furmaata baasuu danda'u gumaachuuf hawaasni siivilii qophiidha.